إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكنيا نتانا قلوك بقولك قرآنا يا موتي ولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى جمدان بقى ولمانو جمني ومني مسلمة هندي قيسنو رايا نبا منجا صدمي سديتفان قال لك سجرا كونو غوتون سا قال لك فمي جرا يچو لا مي وايني جو ميرا گيفدو. إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكنيا نتانا قلوك بقولك قرآنا يا موتي ولانا. kan qaama qalbiidhaan soomana kana keessa eegaa ture warri inta muslima taatan hundi keessanuu bakka gammaddan. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكنيا نتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا. ramadaanul kariimga asumaanu warra baranaa kan bare hedduu warra amatu haala kanarra bareedaa ta'een sirritti soomana shaashaa godhu rabbi nu haa taasisu. raayyaa keenyallee rabbi umrii isaa nu keessatti haa dheeressu. ustaaz raayyaa abbaa mancha dhugaa hedduu takkaati quuqama ummata keetii quuqama lammii teetii quuqama ummata muslimaa qabda hedduu takka nuuf jiraadhu nuuf galatoomi wallaahi hedduu takka namatti tola kaasinni kee haati amma gallakkifte onneedha garaamba lafee shakakam nama godha wallaahi maashaallah ustaaz raayyaa abbaa mancaa mee haa dhaggeeffannu mee laal mee dhaggeeffadhu mee gammasaatis dabarsa gaa mee dhaggeeffadhu guutuusaa ustaaz raayyaa abbaa mancaa 38ffaa guutuusaa mee haa dhaggeeffannu. إلهي ربي يا مولانا انسي مالي مالكنيا نتانا قلوك بقولك قرآنا يا موتي ولانا. kan qaama qalbiidhaan soomana kana keessa eegaa ture. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكنيا نتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا. maddan baga walumaanu gammanne ummanni muslima hundi qeessanu raayyaan abbaa mancaa 38ffaan gallakkisee jira kunoo guutuun isaa gallakkifamee jira jechuudha. laammee waa inni joomee dhaggeeffadhu. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكنيا نتانا قلوك بقولك قرآنا يا موتي ولانا. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكنيا نتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا. ربي يا مولانا سيمالي مالكنيا نتانا قلوك بقولك قرآنا يا موتي ولانا. إلهي ربي يا مولانا سيمالي مالكنيا نتانا ندابي قادي سيمانا يا موتي ولانا. maashaallah gaa mee rabbii tokkicha malee eenyuun nutti aaname isa malee kan nutti aanu jiruu jechuu jira bar raayyaa abbaa mancaa 38ffaan albamni isaa amma gallakkifamee jira kan qaamaa qalbiidhaan soomana kana keessa eegaa ture warri inta muslima taatan hundi keessanuu bakka gammaddan maaliif soomana guyyaa 13ffaa irratti raayyaan guutuunsa gallakkifamee nu bira gahee jira jechuudha. ramadaanul kariimga asumaanu warra baranaa kan bare hedduu warra amatu haala kanarra bareedaa ta'een sirritti soomana shaashaa godhu rabbi nu haa taasisu. raayyaa keenyallee rabbi umrii isaa nu keessatti haa dheeressu. ustaaz raayyaa abbaa mancha dhugaa hedduu takkaati quuqama ummata keetii quuqama lammii teetii quuqama ummata muslimaa qabda hedduu takka nuuf jiraadhu nuuf galatoomi wallaahi hedduu takka namatti tola kaasinni kee haati amma gallakkifte onneedha garaamba lafee shakakam nama godha wallaahi maashaallah ustaaz raayyaa abbaa mancaa mee haa dhaggeeffannu mee laal.